Akkuma jalqabarratti ibsametti miidiyaan gahee guddaadha qaba. Hawaasa ammayyaa uumuu keessatti hawaasa ilaalcha biyyummaadhaa qabu kan wal danda'u, kan wal dhageeffatu, kan biyyaaf hojjetu, kan biyyaaf dhaabbatu, kan biyyasaa tiksee, kabachiisee, guddisee dhalootaaf dabarsu uumuu keessatti bakka guddaadha qaba. Miidiyaan akkuma jedhamee daawwitiidha. It is a mirror of modern society jedhama. Hawaasa ammayyaadhaatiif daawwitiidha. Rakkoosaa, gaarii isaa hunda agarsiiseeti akka sirraa deemu hawaasni tokko agarsiisa. Karaadha agarsiisa. Barreessaan tokko dubbatu media is a hammer with which we build a nation jedha. Meeshaa guddaa biyya ittiin ijaarru jedhamee ibsama. Miidiyaan akkuma ibsametti fakkeenyaanis ibsamaa jettanii asirratti dubbattanii jirtanii yeroo baay'ee waa'ee miidiyaa roolii gahee miidiyaa guddaa dubbatamu bifa sareedhaatiin amma sareen nama wajjin dhufeenya guddaadha qaba, bu'aa guddaadha qaba. Bifa fakkeenya akka saree godhaniiti biting dog warra jedhamu jira. Miidiyaa wahuma ciniinu waa balleessu qofa hojjetu. Tokko immoo barking dog saree iyyu ka wahuma arge uumeetiis ka jiru immoo exaggerate godhee itti daddabalee lies and semi lies walitti fiffidee ka iyyaa oolu ka gurra namaa duuchu miidiyaa akkanaa jira. Addunyaa kana keessatti ni agarra. Haala keenya ka arraatiinis jara kun lamaanis bal'inaan akka jiran ni agarra. Inni kaan ammoo watchdog jedhama. Saree nama tiksitu yookiin guiding dogs jedhama. Saree karaa agarsiitu. Sareen yeroo ammaa addunyaa irratti akka poolisii ta'atti waa hedduudha hojjetti. Si agarsiifti, waan dhokate agarsiifti. Bifa saniinis ka fayyadu miidiyaa hedduudhaatu jira. Kanaaf miidiyaan akka meeshaatti qarri isaa lama akka ablee qara lamaati. Karaa fayyaatiin karaa gaariidhaan yoo itti fayyadamte waa gaarii hojjeta. Karaa hamaadhaan yoo hojjettees biyya diiga. Kana dhugaa jirurraa laaluun ni danda'ama. Biyyoonni har'aan tanaa miidiyaa adda addaatiin dhugaa Itoophiyaadhaa dhohisanii imala amma biyyi keenya irra jirtu kana karaa jeequmsa babal'isuun nurratti hojjechaa jiran bara dheeraa biyyoota hedduu irratti miidiyaadhaan duula guddaa godhanii jiranii. Chaayinaan akkan guddanne akka miila lamaan hin dhaabbanne miidiyaan maal akka irratti warri Ameerikaa irratti hojjechaa akka ture ni beekama. Reediyoo Free Europe jedhanii warra Awurooppaa bahaa kanarratti akka hojjechaa akka turan Kuubaa fa'aa irratti maal akka hojjetaa turan miidiyaadhaan ni beekama. Qawwee caalaa miidiyaadhaan biyyoota adda addaa diiguudhaaf hojii fokkisaa seenaa hamaa hojjechuudhaan warra muuxannoo gaarii qabu. Har'aan tanaas akkasumatti bifa sareetirreef himin jira. Warra duraasan iyyuu ciniinuu waa hundaan biyyi tokko akka if hin dandeenye karaa ifii fedhe akka hin deemne nuutu sii beekaadhaan nuutu karaa isin deemtuun beeka faayidaa keenyaaf meeshaa keenya ta'uu qabdan kana ala deemuun qabdan warri jedhu warra kana didirratti duuluudhaan maal godhaa akka jiran dubbiin kun biyyoota adda addaa diigaa dhufee nu bira gahee jira. Kanaaf har'aan tana miidiyaan harkaa qabnu irratti akka biyyaatti maal hojjechuu qabnaa jennee mari'achuun sirriidhaa je'etiin
yaada akka barumsa miidiyaadhaatti yookiin dhugaa jiru irratti miidiyaan naamusaan hunda dura naamusa ethical journalism achi keessatti mul'achuudha qaba. Naamusni miidiyaadhaa addunyaarra akka beekame jira. Amanamummaa, itti gaafatamummaa waan hojjettu hunda irratti amanamaa ta'uu, itti gaafatamummaan sitti dhagahamuu, ummataaf goftaan kiyya ummataan tajaajila jettee waan ummata laallataa waan ummata deemu hamma dandamte dhugaadhaaf loogu dhugaa irratti dhaabbattee hojjechuu malee gamaa gamana karaa barbaaddeen kaan biyya diiguudhaaf, biyya balleessuudhaaf, ummata walitti buusuudhaaf deemuu ala kana lagachuudhaan deemuun miidiyaa irratti hedduu barbaachisaadha. Har'a miidiyaan akka biyya keenyaatti biyya ijaarsa biyyaa fi ga'eessa miidiyaa jennee waan kaaneef jechuudha. Biyya ijaaruun kun Itoophiyaan akkuma beekamu biyya sabaaf sablammoota hedduudhaati. Fedhii adda addaa jira. Garaagarummaa adda addaa jira. Ka amantaa jira, ka sabaa jira, laalcha adda addaa jira. Biyya ijaaruu keessatti kana wal dandeessisuudha. Biyya miidiyaan dura biyya qabaachuudha nama barbaachisa. Biyya yoo qabaatte waa'ee guddinaa yaadda. Waa'ee badhaadhinaa yaadda. Kanaaf gaaf tokko Gaaribaldi eenyu namichi Xaaliyaan tokko har'a Xaaliyaan argannee jirra. Wanni nu hafe garuu Xaaliyaanota uumuudha jedha. Xaaliyaanota uumne gammaati. Xaaliyaanota uumuu qabnaa, lammiilee Xaaliyaan uumuu qabnaa jedha. Maal jechuusaati? Hawaasa biyyi kun kiyya kan kooti anaatu eega anaa guddisa ani lammii biyya kanaati biyyi kun haadha kiyya abbaa kiyya jireenya kiyya maalummaa kiyya jee nama amanu uumuudha qabnaa yaada jiru tokko kaasee ture. Har'a miidiyaan yaada biyya keenya irratti hawaasni kun maaliif akkaataa biyyi keenya itti uumamaa dhufterraa ka'uudhaan dogongorri seenaadhaa hedduudhaa jira, mufii adda addaa jira, garaagarummaa adda addaa jira. Kana sababeeffachuudhaan galtee siyaasaatiif waan garaagarummaa hafarsuudhaan haala deemamuu jira. Garaagarummaa hafarsuun kun biyya kan diigus waan ta'eef waan waliin nu fidaa duudhaalee akka biyyaatti qabnu. Seenaa waliini qabnu. Waan gaggaarii waliin nu fidu. Waan jaalala uumaa. Lammii biyya tokko ta'uu keenya irratti amantii cimaa waan uumaa. Biyya hunda keenya tajaajiltu, biyyi hundi keenya tokko taanee wal qixxoomnee osoo kun gad kun kanaa oli kun akkasi kun lammii tokkoffaa kun lammii lammaffaa osoo hin jenne tokko taanee deemuu akka dandeenyu irratti miidiyaan waa hedduudha hojjechuu danda'a. Wanni duraa kana biyya irratti amantaa qabaachuu, walii galuu, wal danda'uu kanarratti miidiyaan waa maali waa gahee guddaadha taphachuu danda'a.